soddoma andaa gara bikeena ken atamo dhugaadha seenaa ulfaataa keessa dabarsiteerta waan si dhaga'ame qabda fakkas jetta ammootu carraanetti guddadhe ilmoon kee guddatti miti carraatetti guddatte ilmoon kee guddatti wallahi jarri haadha keessan fay miidiyaa irra fiddanii yoo simbiraa fokkiste haadha koo miti fayyadatan jechuudha rabbi sinin dhiisu maqaa rabbi obbira fiddanii akkoo koo fayyadatan irratti barreessitu haadhuma keessan jechuudha haadha si akkasitti wanta ni jechuudha miidiyaa kanarratti yeroo ijoolleen waa yaadhaan turetti bo'aa ooluu fi sababa kanaa malee waa biraa namni akkatti daawwatu argitanii bar isayyuu umurii bicummaadhaan dhiiga da'umsaa argiyaan wallaayaan waama daawaayyuu waama eerumaayyuu kanaaf jibbet kanaafin irra caala kanaafin istaalii kootiin jiraadha wallahi a'uuzu billahi min shaytaani rajiim tu argitanii bara akkasitti nu deessu wallahi gaafa sana iyyee boo'ee biyyuu hunduu mirmatee maal taatedhan waan itti himuun beekuan mana ollaan naqe waan itti himus hin beekuan wallahi wayyoo laavi galtee laavi irra deessaa yoom taap godhaa jedhaa deessaa gaaf deessu animoo taappi godhaa yoon jedhe oromoo faana umuriin haadheeros rabbiin garuu da'uun fedhu si galee da'uun fedhu lamaama akkasii haadha qabeenya abbaan mana yoo na jaallatee fataana wajjin jechuudha na fuudhee nan dalagaaf na nyaachisaan kan biriin fuusisaan kan da'uu barbaaddu jechuudha normaal. Daa'ima siisan jaalattaa fira guddiftaa firaarra taap godhaa. Daa'ima tokko yoo sinnaa kennite gilaabii qabna gilaabii keessatti fayyadama boskii sinii kaa'ee jira jechuudha boskii kana keessatti waan nu kenna nama kuma tokkoon teessanii maal dhaggeeffattu sila maal dhaggeeffattu waa yaada hunduma keessattu beekaa yoo isin biratti da'uu dhiistes hunduma keenya beeka. Itti fayyadama taappi godhatti fayyadama taappi kanatti. Ana maal gorsita? Awwi. Utuu amma hireen kee kun fayi guddattee rayyaan illee guddatee faansi arrabsee isa akkasitti itti kennagamtee deette fayyaadattaami. Argite ati bar isuma gaafa sana yaadetti bar kanaafuu maaltu na deessisu na geesse. Yoo namni haadha namaa yoo arrabsanii jedhan hedduu takka yaani akka malatti da'e mucayyoo hangafaasa waan ta'eef ciniinsuu irratti alhamdulillah rabbil alamin nagamaan da'e cini akkana na deesse haati kiyyaa namni kamiyyuu haadha namaa tuquu hin qabu. Haati kabajamuu qabdu waan haadha taate qofaa fi ka jedhu firan murteesseen maatummaan tuqamuu hin qabu abbaan illee fakkeenyaa fi haati garatti baatee abbaa warraa sammuutti baataa hagati gaafa deessu si beqqaasi kunuunsaa si jala wanni jedha wallahi haati abbaan illee gahee olaanaa qaban dubartii qofa deejaanii miti andura haadhatii qofaa bakka sirritti kenna garuu ammoo eegoo fi kiyya ilmoo argadhe abbaan maal akka ta'e bare abbaa kiyyaalee hedduu takka iddoo guddaa qabaaf abbaan kara kootiin abbaan mataan dhaabbatu dhimma abbaan qabu kara kootiin wallahi garuu haadha jechuun takka takkitti inna badoo sana keessa dhufe oromoo kana beektanii itti fayyadamaa gilaabii kana keessa na beektanii inna badoo sana keessa fayyee jiru wallahi aan jechuun haadha takka nama narrasa garuu yeroo sana haadha montu haadha tokkinaaf fayyisiniin jedha ammoo man beekuyyuu takka haadha jedheen qeerroo keessa jira bar eessa atama abbaa yoo jettu qeerroo fakkeessa jira qeerroo akka itti ijoollee isaa jaalatu argite inni yoo jaalata akka kootin jedhee baran haadha jettu eeggataan ture amma onaalee rabbi naarraa na eegu wallahi haadha bakka itti narrabsu nama tokkollee abbaa garuu akka barbaadetti arrabsa abbaan beeku ani abbaayyuu beeku waa jecha abbaan hin beeka garuu waan abbaan nama godhu argee hin beeku inshallah ijoollee waa wayii asuma isinii dhaama artistii Saalihaa Saameetii fi artistii eenyuun abbaa warra isaanii Yusuf Qamari argitanii waggaa dheeraa gargar bayanii turanii isiin heeruma akkuma feete ta'aa jiraataa turte garuu ammoo dhimmi ijoollee isaanii walitti fidan wallahi family foonni jira abbaan beekan gocha abbaan nama eebbisan wallahi anuma abbaan beekan dhimma qoy atiif jaarsi kee wal jaalachuu fi dhiisuu hin dandeessan dirqama hin qabdan yoo ammootu walirraa dirqama hin qabne dirqama jaartii jaalatu hin qabdanii ilmoo teessan jaaladha isi warri dhiiraa isi warri dubartii ilmoo teessan kaaddanii dhoksatanii heerumina seeraan himaatii heeruma ilmaan teessanii bakka kenna ilmaan teessan barsiisa ilma waa'ee dhimma ilmaan keessanii abbaa warraa keessa waliin ka dura gargar baatan abbaa ijoollee keessanii mari'aa qotabannee baana lubbu yalla dura yoo abbaa manaatiif haadha manaa taatanii turtaniitiin jettanii amma ammootu obboleettiidha walii obboleessan kanaafu obboleessi kee kana waliin
harajaa jabduu walirraa qabda ilmoo walirraa qabdanii ilmoo teessan guddisaa. Bultiin takka gaafa diigamtu bultii jechuun walumaa galatti biyya. Gaafa bultiin jiraattee biyyillee jiraata. Bultii tana keessaa biyyillee gadi ba'a bulchaalleen gadi ba'a. Gaafa bultiin takka gadi dhiifamteetiin jettu biyya akka waan biyyi diigamteeti. Gaafa nikaan bu'u addibsa mituu socho'a jedhan. Kanaafiyyuu yoo danda'ame bultuu fi keessatti obsaa. Obsuu dadhabdanii miti. Bakka ilmaan teessanii ofii keessanii feetanii fiddan, ofii keessanii barbaadanii fiddan. Taapu godhamee hundi keessan taapu. Mini afur nu eega, mini afur. Mini afur nu eega. Gara biyya lafaa fiddan sanii. Foloo siniin deemta. Shii akkaawuntii kana hundi keessaniif foloo na godha. Fakkeenya aslii namni akka aslii duriyyeen jira miidiyaa kanarratti. Ilmoo isaa haadha manaatiinis yoo gargar bahe qibirrirri godhee guddifataara. Jaartii isaa tafuudhee Umuseenaa faanaa. Mucayyoon illee maashaallah fahamtuudha jabduudha itti fidatee waliin guddifachuu jira gargaarachuutti jira ilmaan isaa guddifachuutti jira akka isaa san ta'a namoota baay'ee sin duriyyee jettanii ilaaltan saalii asaamin nu duriyyeen seen ustaas nu artistii abbaa warraa isii kaduraanii duriyyeen seen garuu ammoo akkamitti ilmaa isaa barsiifatanii bakka kanaan ga'an kanaafiyyuu wanti ilmaanii isinitti amaana ilmaan kun gaafa nutti kan yaboo guddatu amaanaa Ibaatiidha gaaz. isni galee ilmaan ta'e Kunoo kana faana gurgurama. Shii zayitiidha barqimaatiidha. Waan si birattanii hazaana gootan kunoo. Kana faana bitattan ishii. qoy mama ofii Kan sawaaqa kaffalattanii isinii argitisiin. ofii keessanii barbaadanii dhaltanii ofii keessanii barbaadanii. Anuu mataan kokkatti lallaafi kana bitadhee wallaahi. Lakkoofsa farfaalii hawwii jala farfaalii diittaa jala jira fudhattanii eeloottanii argattu jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen biyya arabaa keessa deemtanii abbaa manaa keessan galchanii. Hingatina. Ni meeqaa 130. Yoo inni isinirratti illee fuudhe jabeeffadha akkasumatti obsa waan hireen qooda rabbiiti. Wallahi wama rabbi fedhetu ta'a. Ta'u haga rabbi jedhe waliin jiraatanii gaaf rabbi jedhe adda baanii. Qabadhu isa afaan itti tola biifti. Yoo waa inni si bilbilee waliin haasoftami sanboota qaamdhaatan akkana nu godhi jedhaani tana nu sirreessi jedha maatii keessanii wal qabsiisa waan keessa isinii haa sirreessu. Yoo inni fuudhuu isaa isinii himaa miti isin gara biraatti dhageettanii obsa sanboodatti dachaana qoy kan akkana godhannaa jedhiin malaan qaroota irraa fayyadamseeraan wallahi qalladdanii biyya alaa fakkeenya biyya alaa kana taa'ee isinirra fuudhaa mijaartii fuudhuu isaa isin dhosa wanti nama arsu guddaan dhosuudha yoo inni isinit dhoseetiin jedhe rakkoo tan qaqqabu kana sirreeffannaa birri as ergi yoo inni waan sasii himu ta'e san yeroo biraatti deebinaa jedhe akkuma waan nama dhageenye ta'e kalas jireenya tan ta'e ofadhuma lagatee harkaa fudhadhu ilmaan tan ta'e qibirrirri godhi guddisi waan na bakka wanti guddaan ati xiyyeeffannoo irra gochuu qabdu keessaa hudhiirra arsii beektanii jaartii haga sadii afurii akka suudha haga afuriin gatu gaduun ta'an. Kanaafiyyuu isin fuudhuun eega ka fuudhu taate waan gosa obsaa. Quuftu amma yoo simoo hin qaxxaamta kuma namoota isaa quuftuun qaxxa'a. Namni siinoos hin jirure. Dawaa finniisaa minaamin maaloodhaa sin jedhaara. Isiin lafarratti gurguratti gaas miidiyaarratti gurgurattu. Garuu isin iqaamaatu narra daladdanii wallaahi waan akkasii kana isii jalaa bareedan dalaga. Ishee huddache. Tagaagazunna geema nama wachisa. Baay'inaan nu shariikaa kenninaa warra arabaati ashannee ishigiidhaan baay'ee goonee darzanaan kennina darzanaan qoonnaan darbinee miidiyaarra gurgurraa onlaayiniin seennu. Video hojjedhe yoo deeme. Farfaali jedheera hawwi lakkoofsi kee lakkoofsi ishii farfaali jedheera qubna gara dubbanne yalla qalbii miti farfaali jedheera lakkoofsi kee hawwi. Iqaamarraa hojjedha quuftu haa hojjettu onlaayineerra. Farfaali jedhe argatte dawwalaa fi nama irratti fuudhu wayyamoo irratti heerumu wayyaa laa maal jedhan. Garuu nama kennaaf irratti heerumu wayya garuu jaartii hangafaa ta'uu wayya maaliif naan jedha kalaas lammaffaa yoo taate takkaffaa yoo taate bakki kee bakkuma kee bakka kee of kabajidha garuu ammoo ani jaartii takkaffaa odoo ta'e natti tola. Rakkoo miti siidhuma bara obboleettii siitii bara
Diittaadhaaf obboleetti siiti malee nama biraa miti. Inni farfaalee jala nama birii kaasa siin jedhaa Bakki jiran. obboleessa kiyya waliin hin dhalanne quuftu. Gaazii kaasa obboleettii qeerrooti. Kan birii immoo diittaadha. Malee nama biraa miti. Nama birii kaasa jarri jettan jarumatu jara jaratti mattu waan barbaaddan. Ishee Inni an kabraallee ijoollee nu bira dalagan nama onlaayinii dalagan nama 4 qabna bara. jara fa'i ta'uu danda'a ka waan barbaaddan bichaa himadhaa isin na dawwattan. Ishee laazimaa hawwii ta'uu. Bara aniif diitaa obboleeyyaa waliin hin dhalanne maama. Abbaa kan keenyatu tokko. Mee wallaadhi. Maa waan arge kakadharee. Mee wallaadhi. Maa Itti heerumuu dhiisuuree. maa yoo obboleessa kiyya hin taane itti heerumtu. La. Maa Sabiin qayyeeraa qo'i takkeedhe. Guyyaa sadii booddee onnee nama tokko of keessaa balleessi guyyaa sadii bichaa barbaada maaf mushkila. akkam gootee balleessitu. Wallaa guyyaa sadii jechuudha wallaa intini aramni locaama maal jettu aramni isa nyaattee innaan guyyaa sadii keessaa bade. Maal nyaatan? Locaama waan jedhamu yaa aramni koo jaalallee na qabette mucaanii araba kootii duraan. Hayya. Abbichi sun fuudhee innaan isin gadhoskitee jaallattee aan akka keenya waliin haasa'u wal jala hin jiru nama guddaa dhufee wal ni kaa walii hidhataa unaaf waan hin beekudha. Jaalala namichaa nama keessaa balleessaa jettee inna dugdi bismillaa ta'e irratti qaraatee ruu minni munni ruu godhatti lafee. Hayya. Dugdee kaagachumaan keessaa wali ta'e hin beekan guyyaa sadii argeen. Godhatti yeroo akka nama boo'u. Wallaahi. Irraa baranna viidiyoon hojjechuu dandeetta namni keenya bakka keessaa dubartoota arsii beekta. Dubartii arsii. Tokko jaalannaa isuma faana du'anii irrattis yoo afur fuudhe irratti illee yoo sagaagale waan takka hin arginu. Califneetuma faana jiran gadhiisuun barbaanne. Dhiira keessatti sirratti fuudhaa? Dhiirri keenya nurratti fuudhaa, nurratti tabiraa laalaa, himan dubbanne akkasuma califnee jiran na jalaa deemnee kabiraa heerumuu yaan. Mamadaarsi maaliif yoo bagambar wallahi neerumaan wallahi maqaa rabbi maqaanitti neerumaan inni ittaatti wallahi bagallahi dambri nama irratti fuudhu naraajamu neerumu bakkaan nama birii nama irratti ilaaluun barbaadan maaliif qoy Isaan maal ta'anii bakka beektaa jarri arsii kun marqaafa nyaatanii. Maama rafa gabaree. Dubartii babbareedduu fadeemanii ilaalanii. Marqaan keessa garuu rakkoo qabu inni namatti tola garuu immoo isuma yeroo hunda marquu taanaan hojii baay'ata. Amma egaa Yeroo hunda nama goota. ati gizee meeqa nyaattee marqaa nu bira? Gizee sadii. Bakka nuwaan fakkeenyaaf karoorfannee yoo dharraanee jenna gizee 3-4 akkasuma godhanna torbaanitti. Torbaan ji'atti. Ergaan dhufe kudha furee gahee heraa maraa sadii nyaadheera. Torbaanii gizee tokko sagantaan. Eeshi maammadoon nama hundaama nama hunda nama irratti barbaadama. Namuma hunda. Amma diittaan kunooti asis sisi jaaladha lubbuutii asiin jedhee gastii isaa seentee garteerta. Garuu sagastii isaa inni jaruma kiyyuu faarsa malee inni faarsa hin beeku. Alammaayyuu dhaqeera akkaanti koo kanaan jechuudha. Kanaan hin beeku. Adeen gadda wayina bare malee na ta'u. Si bareera garuu. Walgaleenumaan na sana barbaaliin kaanne janajjanaa olee ana ta'utti hime bakka namaan janajjanu garuu. Inni maal jedha yoo achi keessa waa inni haasa'u dhageetteerta argeera mucayyoo tokko akkasii jaaladha jettiini. Mee wallaadhi. Amma ittiin heerumu dhiirri arsii namarra fuudhanaan hin jenne. Eegga nama irratti fuudhisumaan gaafadharee obodinna irratti fuuchuu ta'e hin fedhu garuu yoo ilma barbaade nam fuusisaan iyyuu arsii fuudhu garuu arsii fuudhu malee nam fuusisaan rakkoo. Eessatti fuusiftanii arsii yoo fuune eessa fuudha? Maal beektaadhaa wallaggaa dubartii wallaggaa arsiin kun wal biratti hin taanu. Ana caala waliin jenna waan ta'eef wal biratti hin taanu ganda biriitti fuusise. Ganda kutaa kamitti fuusisuu feeta kutaa Oromoo keessaa? Oromoo keessaa eessatti fuusisaa? Booranni hin ta'u haati koo boorana waan taateef harmeen kiyya booran. Eessatti fuusisaa?
Gaas eessatti fuusna shawaa moo jimmaa wayyaa? Shawaalleen warra haadha siitiin ta'u. Shawaan immoo biyyi shawaa immoo biyya haadha kootiitti rakkoo miti. Itti fuusna? Jimmaa wayya bakka jimmaadha walii gal. Jimmaan iyyuu moo Jimmaallee mucayyoo wayii qeerroon jaalateera. Jimmaa fuudhuu edha qeerroon. ati waan hundumaa maqaan balleessita. Kanas jimmaatti fuusifna. Qeerrootu fuudhaan Kan jimmaa keessaa. Jimmaa qeerroo fuudhu jira gaa. Yeroo isa kam? Qeerroo kan mana keessa jiru jaarsa kii. Mee wallahi. Wallaa dubartii Jimmaa. Maan rakkoo qabaree yoo fuudhee jedhe. Akkanaan jedhe. Akkanaan jedhe. Jimmaa fuudhuu hedaa. Naa eeyyamta naan jee suuqa kennaa yoo dhuftee mucattii wayii eeggatee ture. Jimmaan bargaruu masaanuu badaan heerumanu. Hin heerumu gaasi. Laa hin heerumu. Ka heerumanuu ijoollee Jimmaatti baay'ee masaanuu. Ile isaan amma hin bareedanii beektaa lutti isaanii. Wallahi eeggaa fuudhee wallaggaa fuudhee jechuudha siyaasa. Situ jaallata ofirratti dabalchiise wallaggaa fuudhee siyaasa takkatti walla. Ijoollee Jimmaa siif himoo. Wallahi iluu mojimmaa wayya gaasi. Dhaggeeffadhu kan ta'e. Amma ijoollee Jimmaa lutti isaanii kun sheelaa fakkaatu hin babbareedu ilkaan keessa babbareedu fuula keessa babbareedu yookaan sammee jabaadhu nyaadhu jedhanii bakka sanuma sallaalee qeerroon jaallatee beekta ijoolleen Jimmaa baay'ee babbareedu jaarsa kanallee akkatti qaqqaban bareedu beekanii. Hundinuun beekaa bargaruu Oromoo keessaa wanti qaqqabaan beekne jiraama. Amma nuti dubartiin arsii hin qaanfannaa yoonni nuti dubbatellee hin dubbannu kunoo qeerroon natuma argiteemi. Yoom! Nagarree wallahi yoo situ beeka. Naan lola argitee miti? Waltu mundura wallahi tuwatti baraawin kun. Yoom takka wayyi sintum wallahi qeerroon bar nama guddaa kabajaa bar sheekaa bar wallahi. Nama kabajaati wallahi man taktu. Anaan intumu waraan jaartii isaati bar. Jechuun yoo aballeessite situma malee takkaatu aballeessite hin beektu garuu Jimmaa yoo sirratti dabale wallahi faaxeen Jimmaa waa tokko si galuu namnis jaallatanii ennaan maqaa rabbii namni tokko jaallannaan nama irratti illee waa tokko sirratti arginaan dhimma namaan qaban saniifuu dhiisi faaxee Jimmaa akkam fuune dabalate. Ishi ijoollee isaa hafuusi suree dabalata. Arsii baqqaan marsi fuudhuun qabu. Isa gaafachuu barbaada inni. Dhiisi. Waa. Esa fuudhuu federeem. Inni an Jimmaa fuudhaa naan jechuu jira.